Akkam ooltan, akkam bultan, akkam jirtu tasfaayin jedhama har'a viidiyoo kana keessatti afaan Oromoo qubeessuu keessatti warra dogoggoraa yeroo baay'ee ta'an jechoota tokko tokko wajjin ni ilaalla. Kanaan duras iddoo tokko tokkotti waan namoonni dogoggoran wajjin ilaalleerra. Amma asirratti waan yeroo baay'ee namni dogoggora sun immoo eessarraa akka ka'uu danda'ee fi akkamittiin akka sirreessuu dandeenyu irratti wajjin ilaalla. Akkuma beektanii afaan adda addaa keessatti jechoonni adda addaa jecha hundee jecha base words jedhaman jecha hundeerraa ka'aniitu jechoonni biraa uumamu. Yookaan immoo jechoota jiran hundumayyuu gara duddubaatti trace back goone jechoota jarri irraa ka'an jedhaman stem words yookaan immoo jechoota hundee jechoota mana iddoo jarri irraa ka'anii itti geggeessuu dandeenya. Seera afaan Oromoo qubeessuu keessaa tokko wanti nuyi ilaaluu qabnu jechoota warra hundee kana ilaallee jechoota warra achirraa ka'an qubeessuu isaanii sanaan sirreessuu akka qabnudha seerri tokko. Garuu jechoonni tokko tokko adda ba'anii mul'atan sagalee yagguu haasa'aman jechoota kan biraatiin jechoota hundee biraarraa dhufaniin wal fakkaatu kanaaf qubeessuun isaanii wal rukuta. Kanaaf seera kana ilaallee dogoggoroota warra uumaman sana wajjin ilaalla. Jechoota kana keessaa I hope waanan jechaa jiru na hubattaniittu jedha. Gabaabsa irra deebi'uudhaa fi jechoonni afaan kamiiyyuu afaan jecha hundee jedhamu qabu. Fakkeenyaaf maal isiniin jedhu nyaata yagguu jecha hundee yoo ta'e nyaachuu, nyaachisuu, nyaadhuu, hin nyaanne, nyaadheeraa jarroonni kun hundi jecha tokkorraati kan isaan dhufan. Jechi nyaadhu yookiin nyaata jedhu sun jecha hundee jedhama jechuudha. Akkuma kana Ingiliffa keessatti illee waan kana fakkeenyaaf select yoo jecha hundee ta'e selection, selected warra kana jechoota baay'ee irraa teensiidhaan wal qabatee adjective uumuudhaan wal qabatee noun uumuudhaan wal qabatee jechoota adda addaatu jechoota stem words jedhaman sanarraatu uumama jechuudha. Kan Oromoos akkuma kanadha. Garuu agguu afaan Oromootti agguu qubeessinu jechoota warra hundee kana ilaaluu qabna. Jechoota warra hundee irraa ka'an ilaalleetu qubeessuun jecha tokko sirreessuu qabna jechuudha. Yoo san hin ilaallee qubeessuun keenya dogoggora ta'a. Akka amma seera amma jirutti namoonni itti gargaaramaa jirutti gargaaramaa hin jiranis wajjin ilaalla. Garuu waan baay'ee yeroo baay'eetti iddootti dogoggoramu argina jechuudha. Dogoggora sana wajjin ilaalla. Fakkeenyaaf jecha yeroo baay'ee namni dogoggoru jechoota kana lamaan isinii fida. Banneen jecha yeroo baay'ee dogoggoraan barreeffamudha. Banneen kun jecha isa kamidha? Jecha baduudha moo jecha banuurraa dhufa? Yagguu barreessinu banne jenne barreessina. Eeyyee hiikasaa hima inni wajjiniin barreeffame yookiin konteekstii wajjiniin barreeffame irraa argachuu dandeenya. Garuu akka jechaatti jechi kun sirriitti barreeffamuu qaba miti. Afaan qubeen tokko jechi tokko sirriitti qubeeffamuu qaba. Banne yagguu jennu bannee
isa kamidha. Bannee kamii yeroo kamiin dogoggora uumna yogguu banne jenna. So jechi kun dogoggoraan jecha lamarraa dhufuu danda'a. Tokko banuu kan jedhurraa yoo banuu kan jedhurraa yoo ta'e jechi kun sirriidha jechuudha. Yoo baduu yoo baduurraa ta'e garuu banne jennee barreessinaan akkas jennee barreessinaan dogoggora ta'a jechuudha. Maaliifi jechi inni irraa ka'u stem word yookiin jechi jalqabaa yookiin jechi hundee yoo ilaallu qubeessuun kun sirrii hin ta'u jechuudha. Kanaaf yogguu kana qubeessinu akkas ta'uu qaba jechuudha. Yogguu dubbisnu banna jedhameetuma dubbisamuu danda'a. Garuu yogguu qubeessinu garuu akka kanatu hin taane akka kana ta'uu qaba jechuudha. Yoo banuu ta'e inni kun sirriidha. Yoo waa'ee banuu, waa'ee cufuu waan akkanaa yoo haasawna ta'e. Yoo waa'ee baduu ta'e garuu banne jennee haasa'uullee yoo baanne yoo banne jenneellee naasofna taa'ee haasa'uun rakkoon qabu sagaleen irra buta ta'uu danda'a. Garuu yogguu qubeessamu akka kanatti qubeeffamuu qabaa jechuudha. Maaliif akkana ta'uu qaba inni kun? Qubeenni jechi dhiifama jechinni jalqaba irraa hundaa'e gatii baduu ta'eef. Egaa jechoota kana jiru baay'een kan seera kana itti hin hordofin barreeffamu. Jara kana keessaa tokko wajjiniin ilaalla daballee. Fakkeenyaaf jenna akkas jenna jechi kun sirriidha yoo kana jenna jennee akkanatti barreessine jenna dhiifama yoo jenna jennee akkanatti barreessine kun sirriidha. Wanti nuyi gara kana sirrii ta'uu isaa ilaaluudhaaf dudduubatti deebi'ne jechi kun hundeen jecha isa kamidha kan jedhudha. Jedhuudha miti jedhuudha wayi tokko jenna akkas jenne jechuudha. Yoo jenna jennee akkanatti barreessine agguu haasawnu sirriidha. Yogguu qubeessinu garuu sirrii miti jechuudha. Kanaaf wanti ta'uu qabu agguu barreessinu maal ta'uu qaba? Kun akkanatti sirriin ta'u. Yogguu barreessinu akkam ta'uu qaba? Akkas ta'uu qaba jechuudha. Jenna. Hin dubbisnu yogguu haasofnu hin dubbisnu garuu yogguu qubeessamu akkanatti ta'uu qaba. Yogguu qubeessinu akkanatti ta'u maaliif jecha inni irraa ka'etu akkasidha waan ta'eef. Akkasidha waan ta'eef. Garuu namoonni baay'een kana hin hordofan agguu hin jenna jennee barreessan straight garuma kanatti dogoggora kanaan barreessu jechuudha. Garuu akka seeraatti kana hubachuu qabnaa jechuudha. Kan biraa yaanna akkas jennee yaanna yogguu yeroo namoonni baay'een barreessan jecha kana kanatti barreessinu garuu jechi kun kan inni irraa dhufe yaaduu yaada kan akkanaati. Yaaduu jecha jedhudha jechi hundeessa. Kanaaf yoo jechi hundeessaa yaaduu ta'e yaanna jennee akkanatti yoo barreessine akkanatti yoo barreessine taane dogoggoradha jechuudha. Maaliif
jecha inni irraa dhalate inni irraa uumame jecha hundee isaa itoo hordofin jechuudha. Kanaaf yoo barreessinu kana yaanna jennee akkasitti jecha inni irraa dhufes seera isaa hordofnee barreessuu qabna jechuudha. Kana hubatamuu qaba afaan Oromoo yagguu barreessinu waan akkanaa yagguu barreessinu jechuudha. Kan biraa jechoota baay'ee isiniif himuu nan danda'a. Kan biraa yaadannoo yeroo baay'ee akkanatti barreeffama yaadannoon yoo qubee afaan Oromoo keessa ilaaltanii dubbistee yaadannoon akkanatti barreeffama. Garuu yoo gara dudduubatti ilaalle jechi kun eessarraa dhufe yoo ilaalle yaadachuun iyyuu hundee miti yaadata kan jedhudha. Yaadata yoo yaadata hundeensaa ta'e yaadannoon agguu barreeffame kanatti yoo ta'e sirrii hin ta'u. Kan ta'uu qabu agguu dubbisnu eeyyee sirriidha agguu dubbisnu jechuu dandeenya yaadannoo jechuu dandeenya. Garuu yagguu barreessinu yaadannoo akkasitti barreessuu qabna jechuudha. Akkanatti barreessuu qabna. Jechi yeroo baay'ee tokko dogoggoraan barreeffamu kanaan wal fakkaata. Injifannoo. Warri jecha kana sirriitti gargaaraman beekan sirriitti barreessu garuu namoonni baay'een dogoggoraan barreessu injifannoo. Ammallee yoo gara dudduubaatti deebinee jecha inni irraa dhufe ilaalle injifata jecha jedhudha. Injifachuun jecha isaa kan biraadha. Injifata mo'achuu jechuudha. Injifata. Yoo jechi inni irraa dhalate inni irraa uumame injifata ta'e injifannoo akkanatti yoo barreessine dogoggora. Seeraa isaa hin eegne jechuudha. Kanaaf injifannoo jedhamee garuu taani hin dubbifamu. Yagguu jennu injifannoodhuma jenna garuu yagguu barreeffamu akkanatti barreeffamuu qaba jechuudha. Garuu kan warroonni baay'een amma yoonaa nama rakkisan kan namni illee itti gargaaramee hin beekne jechoota baay'eetu jira. Fakkeenyaaf fudhachuu akka seeraatti yoo ta'e akkam akka ta'u garuu takka argeellee namni barreesseellee akkan argine isinitti agarsiisuufan. Fudhachuun jecha tokkodha. Jechi kun fudhata jecha ta'urraa dhufa. Fudhachuu. Yoo fudhachuu akka kanatti barreessine akka yeroo baay'ee yeroo hundumaa yoo kanatti barreeffamaa jira. Garuu yoo akka seeraatti barreessine fudhachuu akkas ta'uu qaba. Seerri afaan kanaa kan ajaju jechi tokko akkatti dubbifamu rakkoon qabu. Akkatti barreeffamu seera in hordofuu qabu jiraachuu qaba. Kanaaf fudhachuun akka seera kanaatti akkanatti barreeffama. Ammallee taan sagalee irra butaati garuu akka sagalee irra butaa warra kaan hin dhaga'amu hin dubbifamu. Akka kanatti dubbifamuu danda'a. Fudhachuu jedhamuu danda'a. Garuu agguu qubeeffamu akka kanatti barreeffamuu qaba. Takkaallee namoonni akkanatti agguu barreessan hin qaban. Kanaaf argeen beeku. Namoonni warri seera afaan kanaa
qo'attanii please karaa kanaatiin nu gargaara. Warri qo'annaa amma maastersii maal barattan yoo jiraatan afaan Oromoo illee baay'ee mana barnootaa idileetti illee hin baranne. Ani afaan Ingiliffaatiin maayinariin qabaayyee. Kanaaf waa'ee afaan yommuu man danda'uun barsiisaadhaaf malee afaan Oromootiin ogummaa hin qabu. Dhiifama naa godha. Garuu warri ogummaa qabaattan warri kanarratti barattan koomentii keessan yoo na barreessitan wantan jechaa jiru kun dogoggora yookaan sirriidha. Of sirreessuu nan danda'a. Keessumaa warra nama jechoota nama kanaan taansee barreessuu keessatti. Kan biraa jechi yeroo baay'ee dogoggoraan barreeffamu nyaachuudha. Nyaachuun jechinirraa dhufu nyaata miti nyaatarraa dhufa. Nyaachuu nyaatarraa dhufa. Jechisaa hundee nyaatadha. Yoo hundisa jechisaa hundee nyaata ta'e yagguu nyaachuu barreessinuu akkanatti barreessinuu irra hin jiru. Yeroo baay'ee akkanatti barreeffama ammallee. Garuu yeroo barreeffamu nyaachuun akkana ta'uu qaba. Nyaachuun akkana ta'uu qaba. Jechoota kan biraa isiniif hin dabala. So akka seeraatti kunillee dogoggora. Akka seeraatti kunillee dogoggora. Sagaleen isaa sirriidha. Qubeessuun isaa sirrii miti jechuudha. Kan biraa jecha kana wal fakkaatu gaafachuu. Gaafachuun jechinirraa dhufuu danda'u gaafata. Jecha irraa dhufa. Gaafata gaaffii. Yoo kun sirriitti hin barreessina ta'ee gaafachuun illee akkuma kana gaafachuu ta'uu qaba. Akkana ta'uu qaba. Gaafachuun sirriitti barreeffamu. Jechoonni reer baay'ee jechoonni qubee dachaa irra buta qabaatan baay'ee reer afaan Oromoo keessa. Garuu jiru immoo fakkeenyaaf galchuu. Galchuu asitti raan irra butadha. Kanaa wajjin qooqni isaa wal fakkaata. Istiraakchariin qooqa isaa wal fakkaata. Galchuu. So afaan yoo akkanatti seera akkanaan jiru afaan akkanatti akka barreeffamu hin jiru hin jenne kan akkanatti barreeffamu jiru. Kan biraa dhalchuu. Kunis isuma jara kana wajjin wal fakkaata jechuudha. So seera hundee jecha hundee hordofnee yoo barreessine malee jechoonni qubeessuun keenya jechuun rakkoon qabu. Garuu qubeessuun keenya dogoggora ta'uu danda'a. Yeroo qubee tokko qubeessinu yeroo jecha tokko qubeessinu jecha irraa dhalate jecha hundeesaa hordofnee barreessuun akka nurra jiru seera afaan Oromoo keessa tokkodha. Kanaaf jarreen kana eeguu barreessinu hubannee barreessuu nurra jira jechuudha. Kana ta'uudha baannaan akkuma keessumaa warra commonly sirratanii barreeffamuu hin qabne warra babarreessinee barreessinu kun jiru jara kana afaan sirreeffannee barreessuu dandeenya jechuudha. Egaa kanadha har'aaf kanuman qaba. Ulfaadhaa galatoomaa. Yaada keessan akkuma sila jedhe dogoggorri jiru yoo jiraate yookaan immoo itti dabalata yoo jiraate yookaan immoo gaaffii yoo qabaattan viidiyoo kana gajjalaatti naaf ergaa. Sinifan amman dandeessu sinifan deebisaa. Ulfaadhaa galatoomaa. Yeroo gaarii. Nagaan.